Miseensonni loltoota faashistii biltsiginnaa lama qawwee fi hidhannoo guutuun aanaa horroo irraa ba'uun waboota harka kennatan. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Leenjii loltummaa fudhatanii sabarra dhalatan irratti dararaa akka raawwataniif dirqiin murna faashistii PP'n qabamanii loltuu sirna balfamaa biltsiginnaa ta'uun tajaajilaa akka turan miseensonni waraanaa angosa maqaa farra ripeelolaan of waaman lama guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 22 2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo irraa meeshaalee isaanii qabatanii ba'uun abdii fi gaachana sabal'aa waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan ga'uu hooggansi woboo bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Tonni faashistii biltsiginnaa duraanii kan yeroo ammaa woboo bira jiran qawwee AK miidhachaatu lama gumbiijaa rasaasa 170 fi hidhannoo mudhii qabatanii nagaan kan dhufan hoggaa ta'u kunuunsaa fi simannaa ONS gama waraana bilisummaa Oromoon isaaniif taasifamuu dubbatu. Kana malees mooraa waraanaa isaanii keessaa guyyuu loltoonni badaa jiraachuu kan himan loltoonni kunneen abdii kutannaa fi yaaddoon guddaan isaan irra jiraachuu dubbachuun bakka sochoonu baratti gammachuu osoo hin qabaatin akka horiitti dirqiin nu oofuun irbaata rasaasaa nu gochuu maatii irraa dhalanne irratti karajabummaa akka raawwannuuf ajaja gogaa nutti kennuu fi naatoo ilma namaaf akka hin qabaanneef jal'ina guutanii bobbaasu jechuun haala keessa turanis arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Dabaa fi cubbuu kanaan dura raawwachaa turreef sabni bal'aan Oromoo dhiifama akka nuuf godhu gaafanna ka jedhan loltoonni PP duraanii kunneen guyyaa waraanummaatti dirqiin gallee kaasnee eeyyakki murna gabroonfataa biltsiginnaan raawwatamu dhukkubbii sammuu ulfaataa nutti ta'ee jira. Nuun alattis loltoonni hunduu lubbuu isaaniif jecha mooraa sana keessa jiru malee fedhii kan hin qabneedha ka jedhan akka waliigalaatti haalli sarbama mirga namoomaa akka raawwannuuf nutti kennamu daran hadhaawwaadhas jechuun dabaluun dubbatu. Xumura irratti loltoonni akka keenya dirqiinis ta'e fedhiin ala mooraa biltsiginnaa osoo hin beekin seentan taateewwan seenaa keessan balleessan guyyuu raawwachuuf dirqamamtan gochaan meenyummaan guutame raawwattaniif gaaffii samuuf deebii dhabuu irra yeroon akka keenya osoo isinitti hin barfatin meeshaa keessan qabadhaati baattoo gabroonfataa ta'uu dhiisuun wabii sabaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa biyya keenyas waliin harka diinaa jalaa bilisaa aabaasnu jechuun dhaammatanii jiru. Naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa 47 keessaa biltsiginnaan qofaasaa 32 keessatti dorgomuun filannicha dursee akka injifate beekame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Murni biltsiginnaa filannoo sobaa fi fakkeessaa marsaa 7ffaa guyyoota muraasa booda taasifamuuf deemu naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa 47 keessaa naannolee filannoo 32 keessatti qofaa isaa akka dorgomuu fi filannichas dursee akka injifate karaa boordii filannoo biyyoolessa isaatiin ibseera. Paartileen siyaasaa morkattoota jedhaman baay'inni isaanii 8 ta'an waliin ta'uun naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa 47 qabu keessaa 15 qofa keessatti akka hirmaatanii fi paartileen hirmaatan kunniinis namoota murna biltsiginnaan filatamanii bakka buufaman ta'uun beekameera. Akka naannolee filannoo mana maree bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti kaadhimamtoonni dorgommii kanaaf dhiyaatan 209 yommuu ta'an paartilee siyaasaa morkattoota jedhaman 47 qofa yoo dhiyeessan naannoo filannoo tokko dhuunfan kan dhiyaatee fi kanneen hafan 161 paartii biltsiginnaan akka dhiyaatan boordichi gabaasa baase keessatti ifoomseera. Murni biltsiginnaa filannoo sobaa fi fakkeessaa marsaa 7ffaa taasisuuf deemu kanaan bakkoota hedduutti dursee akka injifatee fi akka guutuu impaayerattiitti immoo namoota muraasa miidhagina paarlaamaa qofaaf paartilee siyaasaa morkattoota jedhaman keessaa akka dhiibbaa uumuu hin dandeenyetti akka seenaniif karoorfamuu miidiyaaleen hedduun gabaasaa turuun ni yaadatama. Aanaalee lixa Wallaggaa hedduu keessatti uummanni maqaa kaardii filannoo dhiistanii karaa deemtu jedhuun sodaachisaa fi hidhaan loltoota faashistii biltsiginnaan irratti raawwachaa jiraachuu eeran. Jaalurgufaa Diinaa waan qindeeffate qaba. Filannoo dirqiif qophaa akka jiran kan himan jiraattonni godina lixa Wallaggaa aanaalee akka mana Sibuu, Qilxuu Kaarraa, Lataa Sibuu, Najjoo, Baabboo Gambeel, Jaarsoo, Qondaalaa fi Beegii sochii taasifnu kam keessatti loltootaa fi kaadiroota murna biltsiginnaan sodaachisni hammaataan isaan irra gahaa jiraachuu dubbataniiru. Akka jiraataan bulchiinsa magaalaa Mandii rakkoo nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka heeramu hin feesine tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsetti bakkeewwan hojii idilee keenya geejjiba konkolaataa yeroo fayyadamnu manneen irra deemuu fi bakka mana
mana nyaataa akkasumas bashannanaa maratti caasaaleen faashistiin bilisiginnaa gaaffii kaardii filannoo fudhatteettaa jedhuun nu gidirsuu yoo of harkaa dhabnes nu hidhu yoo qabaanne ammoo akka badhaadhina filannuuf nu doorsisuu dabalatee guyyoomsaa nurraan ga'aa jiru jechuun miirri sodaa guddaan isaanitti dhaga'amaa jiraachuu ifoomsaniiru. Kana malees jiraataan aanaa qilxuu kaarraa yaada biraanuuf qoode tokko akka jedhutti tibbana bifa addaan sochiin loltootaa fi kaadiroota bilisiginnaa magaalaa keessatti jabaachuun yaaddoo jabaan uummata irra jiraachuu kan himu. Namoonni baadiyyaa irraa gara bulchiinsa magaalaa seenan ukkaanfamuun hidhamu. Sochii geejjiba baajaajis gara gandoota baadiyyaa akka hin deemne ugguramu. Yoo deeman akka ajjeefamanis doorsisnii fi akeekkachiisni ulfaataan irra jiraachuus itti dabaluun addeesseera. Dabalataanis aanota biroo keessatti ammoo dirqiin qabanii leenjitti erguu fi guyyoota gabaa saamichi haalaan hammaataan maqaa qorannoo adda addaan jiraattota irratti raawwachaa akka jirus dabaluun ibsaniiru. Aanaa meettaa keessatti hawaasa nagaa hidhaatti guuruun cimee itti fufee dabalata isaaf jaalfalmataa lammii. Murni dantaa dhuunfaa isaaniif jecha hawaasa nagaa iraarsuu hojii idilee isaanii taasifatanii socho'aa jiran ergamtoonni bilisiginnaa godina Harargee Bahaa aanaa meettaa araddaa ifa biiftuu ganda abdii keessatti hawaasa nagaa irratti reebicha hidhaa fi dararaa adda addaa raawwachaa jiraachuu maddeen araddichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan gaafa caamsaa 17/2026 lukkeeleen bilisiginnaa jiraataa gandichaa tokko nama maqaan isaa Qadir Abdii Usmaan jedhamu sababa loojistikii waraana bilisummaa Oromooti jedhutti maxxansuun badii tokko malee erga qabaniidhaniin booda reebicha humnaa olii irratti raawwatanii miidhaa ulfaataa irraan ga'aa turuun odeessi gamasii irraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Namni kun reebicha irratti raawwatameen miidhaa qaama ulfaataan irra ga'uun hanga yoonaatti yaala fayyaan argatiin jiraachuu fi fayyummaan isaa haala akkaan yaaddessaa irra jiraachuu kan himan maddeen mana yaalaatti akka isa geessaniifis wayita inni gaafatu ammoo hinumaayyuu kan duraa caalaatti irra deebi'anii hanga of wallaalutti uleedhaan reebaa turus Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa odeeffateera. Kana malee saanicha keessatti saamichi maqaa garaa garaatiin hawaasa harka qalleeyyii irratti gara jabeeyyii ergamtoota bilisiginnaatiin irra deddeebiin gaggeeffamaa jiruun hawaasicha boqonnaa dhorkee jiraachuu kan himan maddeen. Sababa kanaanis jiraattonni naannichaa hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakkeewwan birootti baqachuun lubbuu isaanii oolfachaa jiraachuu ifoomsaniiru. Impaayera gama maraan kufaatii hamaa irra jirtu deebisanii utubuuf uummata nagaa iraarsuu akka furmaataatti kan ilaala murni maafiyaa piipii saamichaan ajjeechaa hidhaa fi dararaa garaa garaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran irratti raawwatan ammeessanii jiraachuun kan beekamudha. Daallee sadii keessatti dargaggoonni sadii mana hidhaarraa baafamuun loltoota faashistii bilisiginnaan ajjeefaman. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Qillim Wallaggaa aanaa Daallee sadiitti dargaggoonni sadii mana hidhaa keessaa baafamuun loltoota faashistii bilisiginnaan haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanichatti jiraattota ganda caammoo kan ta'an dargaggoota maqaan isaanii Carraa Shulaa, Nasruu Adamii fi kan maqaan addan baanee tokko kaleessa ganama caamsaa 22/2026 loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa mana hidhaatii baasuun ajjeesanii daandii konkolaataa irratti gatuu jiraattonni gandichaa ifoomsanii jiru. Lukkeeleen sirnichatti umurii dheeressuuf jecha hawaasa siyaasa kam keessaayyuu hin qabne sababa sobaan iraarsan dargaggoota kanneen osoo isaan hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee hin qabaanne maqaa waraana bilisummaa Oromoo quunnamtu jedhuun yakkanii ajjeesuu jiraattonni naannichaa addeessanii jiru. Afaaniin nageenya uummataa eegna jedhanii ololanis gochi isaanii garuu uummanni nagaan bahee akka hin galleef yaaddootaa kan jiran tiksitoonni impaayeratti addatti dargaggoota irratti xiyyeeffachuun gocha ammeenyummaa isaan guyyuu hawaasa nagaa irratti hanga ajjeechaatti geggeessaa jiran kan duriirraa daran ammaatee itti fufee jira. Aanaa Jibaat keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa jiraattota sobaa yakkanii himata irratti banuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ifoomsan. Yaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina lixa shaggar aanaa Jibaat keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa jiraattota sobaan yakkanii himata irratti banuu maddeen ONM'if ifoomsaniiru. Maqaa sobaan hawaasa Oromoo yakkanii gochaa gara jabinaa irratti raawwachuu kan ammeessan jaliiwwan bilisiginnaa ganda kutaa'ee Munyoo irraa qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Gaaddisaa Birrii fi obbo Chuuchuu Katamaa jedhaman ji'a tokko dura woboo waliin nama ajjeeftan jechuun hidhatti darbatanii kan turan yoo ta'u yeroo ammaa
immoo himata sobaa irratti banuu jiraattonni itti dhiyeenya nan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni ONM dubbise himanitti jaleewwan sirnichaa magaalaa shananitti hidhanii dararaa kan turan yoo ta'u ragaa tokko malee mana hidhaa aanichaa keessaa baasuun godina bira dabarsanii sadarkaa Oromiyaatti abbaan alangaa biltsiginnaa himata irratti banuun barameera. Shira biltsiginnaan bocee maallaqa kaffaleen namoonni ragaa sobaa irratti bahaa jiran kanneen maqaan isaanii Soorii Gannatii fi Firee Shallamaa jedhaman ta'uu kan himan jiraattonni namni addatti dhimmicha keessaa qabu nama Yaared Tashoomaa jedhamuu fi fira aantee Shimallis Abdiisaa kan ta'e ta'uu gabaasni ONM dhaqqabe ni addeessa. Kanumaan walqabatee shamarree obbo Gaaddisaa Birrii maqaan ishee Aynuu Gaaddisaa jedhamtu barattuu kutaa 12ffaa kan taate Woboof Rifeensa Foote jechuun ji'a 6 dura qabanii waajjira poolisii aanaa Jibaat keessatti hidhanii dararaa jiraachuunis dabalataan ibsameera. Aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti loltoonni biltsiginnaa horii uummataa saamuun reebichaa fi hidhaas raawwatan. Guutuu gabaasichaaf Jaalarbuu Dhugaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Jaarroo Fireerraa Lukkeeleen biltsiginnaa caamsaa 21/2026 nama maqaan isaa obbo Maaramaa Qixxeessaa jedhamu jala loon 3 uffachuu fi obbo Birraatuu Beenyaa jala ammoo loon 4 fudhachuun gara mooraa saamichaa irraa bobbaafamuun qe'ee uummata nagaa onaa taasisanitti deebi'u odeessi jiraattota irraa arganne ifoomseera. Kana malees saanichuma ganda Diimaa Jookkee irraa immoo caamsaa 20/2026 obbo Tolaa Margaa jalaa loon 3 uffatanii obbo Abbayyaa Margaa nama jedhamu ammoo reebicha ulfaataa qaama laalessu irraan ga'uun kan hidhan hoggaa ta'u uummanni yakka hin qabne kanneen hirmaannaa siyaasaa keessattis qooda hin fudhanne gara jabeenya loltoota biltsiginnaan gidiraa hammaataa argaa jiraachuus dubbataniiru. Dabalataanis guyyuma sana obbo Bakaree Filee jalaa loon 7 fi hoolota 2 fudhachuun haadha manaa isaa Aadde Saabsituu Dirribaa haadha ijoollee 4 ammoo qe'ee ishee irraa qabuun hidhanii rakkisaa jiraachuus itti dabaluun ifoomsaniiru. Yeroo ammaa aanichatti loltoonni maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaafamaa jiran dhiibbaa gurguddaa uummatarraan gahaa kan jiran hoggaa ta'u haalli waliigalaa uummanni keessa jirus daran yaaddessaa ta'uu jiraattonni oonichaa yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaa qoodan addeessaniiru. Aanaa Boorrachaa keessatti lukkeeleen biltsiginnaa saamicha jiraattota irratti raawwatan cimsanii itti fufan. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Buunoo Beddellee aanaa Boorrachaa irraa lukkeeleen biltsiginnaa saamicha jiraattota irratti raawwatan cimsanii itti fufanii jiraachuu jiraattonni ONM dubbise ifoomsan. Aanicha gandoota akka Caa'oo, Nasaroo, Odaa Arbaa, Ciluu, Goljaa fi Dambii keessatti attoonni ajaja biltsiginnaan bobbaafaman 7 darbe irraa eegaluun mana gandaa ijaaraa jedhanii hawaasa hunda dirqamsiisuun qarshii 3,500 saamaan jiraachuun barameera. Kana malees hawaasa humnaan qabanii hojii mana gandaa ijaarsisaa kan jiran yoo ta'u namoota sababa adda addaan hojicha irraa hafan hojii misoomaa irraa haftan jechuun qarshii 500 adabaa jiraachuu jiraattonni gandoota kanneenii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kanaan wal qabatee jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u saamichaan diinagdeen isaanii miidhama humna isaanii akka bishaanitti dhangalaasuun daba murni gabroonfataa impaayiratti afaan qawwee fayyadamuun hawaasa iraarsu kan balaaleffatan ta'uu dabaluun ifoomsaniiru. Muummichi ministeeraa Kanaadaa Kaarniin sagalee walabummaa karoora adda ba'uu Albertaa geggeeffamuuf gaafatamaa jiru gidduutti Albertaa Kanaadaaf barbaachistuudha jedhe. Dabalata isaaf Jaalwabii biyyaa. Hoogganaan bulchiinsa kanaa naannoo bobaan badhaadhe kana gara riifarandamii walabummaatti ergaa dhiyeessee sa'aatii muraasa booda Albertaan egeree biyyattii barbaachisaa ta'uu muummicha ministeeraa Kanaadaa Maark Kaarnii dubbate. Ijoollummaa isaanii harka caaloo bulchiinsa dhiyaa Albertaa keessatti kan dabarse Kaarniin jimaata kaleessaa haasaa viidiyoo waraabamee teessoo paarlaamaa irraa taasiseen
Kanaadaan biyya addunyaa guddittiidha garuu kana caalaa ta'uu dandeessi jedhan. Albertaa waliin ta'uun fooyya'insa akka ta'u hojjechaa jirra. Albertaan egeree Kanaadaatiif barbaachisaadha jechuun muummichi ministeeraa dabaleera. Namoonni adda ba'uu barbaadan bulchiinsa kana ji'ootaaf mallattoo walitti qabuun sagalee dirqamaa onkoloolessa Kanaadaa irraa adda ba'u irratti kakaasuuf barbaadan. Caamsaa 4 iyyata isaanii qondaaltota naannoo sanaaf dhiyeessan seera Albertaa jalatti sagalee dirqisiisuuf maqaa ga'aa ol walitti qabuu isaanii cimsanii dubbatan. Garuu abbaan murtii Albertaa tokko adeemsa kana cufe. Jalqabni lammiilee kun seera qabeessa miti. Sababiin isaas adda ba'uun gareewwan naannoo sanaaf abbaa ta'an yoo bulchiinsi kun Kanaadaa irraa adda ba'ee mirgi isaanii balaadhaaf saaxilamuu danda'u waliin mari'achuu waan dadhabaniif. Haasaa kamisa galgala kennaniin murtee abbaa murtii kanaa dogongora jechuun gaaffiin kun murtii kana akka hin cabsine caaseffachuun riiferendamiin akka itti fufuu dubbataniiru. Ji'a waxabajjii keessaa lammiileen Albertaa mootummaan ishee adeemsa seeraa riiferendamii dirqamatee geggeessuuf barbaachisu walabummaa irratti akka jalqabu yoo barbaadan gaafachuuf karoorfattee jirti. Yeroon sagalee qabaachuu fedhii lammiilee Albertaa dhimma kana irratti qaban hubachuu fi gara fuulduraatti tarkaanfachuudha jedhe. Ismiis konzervaatiiviin kan tumsi siyaasaa isaanii namoota adda ba'an of keessatti hammate. Baatii amajjii darbee muummichi ministeeraa Kanaadaa Maark Kaarnii kun waa'ee gabaasaa qondaaltonni Ameerikaa namoota adda ba'uu barbaadan bulchiinsa Albertaaf walabummaa barbaadan waliin wal argan jedhu gaafatamani. Bulchiinsi Ameerikaa abbaa biyyummaa Kanaadaa akka kabajuu akka eegan dubbatee ture. Gaazexaan Faayinaanshiyaal Taayimsii akka jedhetti qondaaltonni ministeera dhimma alaa piroojeektii badhaadhinaa Albertaa garee bulchiinsa lixaa anniisaa oomishuuf Kanaadaa irraa adda ba'uu qabaachuu fi dhiisuu isaa irratti riiferendamii akka geggeeffamuuf dhiibbaa jiru waliin walga'ii 3 taasisaniiru.